Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan YouTuberoonni marti itti xiyyeeffachuu qabdan akkaataa view YouTube guddaa guyyaa gabaabaa keessatti argattan. Kana jechuun akka namoota baay'eef channel YouTube keessanii namoota baay'ee bira ga'u akkasuma immoo view guddaa argatu gochuu dandeessu. Kana gochuuf immoo dirqama stepin amma isinitti agarsiisu kana beekuus qabdu hordofuus qabdu. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe, like, share gochuun haga xumuraatti na waliin tura isiniin jecha stepi tokko lama jechuudha YouTube studio kanarra waan isinitti agarsiisu tokko jira. Channelin keessan view guddaa guyyaa gabaabaa keessatti akka argatuuf akka viidiyoon keessan namoota baay'ee bira gahuuf stepin amma isinitti agarsiisu kana dirqama hordofuu qabdu beekuu qabdu jechuudha. Kana beeknaan kanaan booda channelii YouTube keessa yookaan viewudhaaf rakkinni takka isinin mudatu jechuudha. Kanaafu analyst kanarra galuudhaan waan sadii waliin ilaalla. Analytics kanarra yeroo galle mata dureen content jedhu ni jira. Content sana jala galuudhaan karaa viidiyoon keenya ittiin ilaalaman hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessaa faayidaan jira maalinni akkamitti immoo akka karaa kanaan ilaalamus gochuu dandeenya isa jedhus waliin ilaalla. How viewers find your video. Namoonni viidiyoo kan kee ilaalan kun haala kamiin viidiyoo kana argataa jiru isa jedhu jala seenna irra tuqanne. Dura waan takka isinitti agarsiiseen ture in screen fi cards waan jedhu garuu amma waan sadii waan gurguddaa wantoota afur gurguddaa ta'an waliin ilaalla. Inni tokkoffaan YouTube search irratti yeroo mara xiyyeeffannaa guddaa gochuu qabdu. Inni tokkoffaan inni guddaan jechuudha YouTube searches kabultii 28 nuuf ka'a asirratti. YouTube searchiidhaan akka channelin kiyya tokkoffaa irratti ilaalamaa 55% akka ilaalamaa jiru natti agarsiisaa jechuudha. Gariin Abdul App jedhee gariin akkaataa YouTube itti banatan akkaataa email itti banatan akkaataa Zoom itti banatan wantoota akkasiitiin searchii gochuudhaan jechuudha. Kanaafuu yeroo viidiyoo maxxansitan keywordii searchiidha ta'uu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube irra seenuudhaan waan takka searchii goonee waliin haa ilaallu. Akkaataa nyaata itti hojjetan, akkaataa nyaata yeroo isin jettanii barreessitan wanni nyaataa wal qabatu isiniif dhufa akkaataa nyaata itti dalagan. Ka jedhu ofiif dhufee naaf bahe. Yeroo searchii goonu ka eenyutu tokkoffaarra dhufe. Akkaataa nyaatatti dalagan jettanii yeroo ilaaltan eenyutu tokkoffaa irratti ba'a sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu yeroo mara nyaata ta'e dalagdan taanaan keywordii namni searchii gochuu danda'u irra kaa'uu qabdu itti barreessuu qabdu jechuudha. San barreeffama qofa osoo hin ta'in akkasuma suuraan isin dura keessanis murteessaadha. Akkaataa piizaa itti dalagan yeroo jennee searchii goonu namoonni afaan Oromootiin dhimma piizaa baruu barbaadanii searchii godhan guutanii jiru. Viidiyoon kun ilaaltiinsaa itti fufaa deemaa jechuudha. Kanaafuu yeroo waan takka dalagdan waan namni yeroo baay'ee searchii godhu yoo viidiyoo sanaan wal fakkaate irratti qo'achuudhaan namni maal searchii godhaara isa jedhu ilaaluudhaan akka searchiidhaan mijatu akka yeroo mara viidiyoon keessan searchiidhaan ilaalamuu danda'u gochuu qabdu jechuudha. Kanaafuu searchiin keywordii baay'ee bareedaadha. Viidiyoo yeroo maxxansitan afaan Oromoo irratti barreessitan akkasuma searchii keywordii bareedaa itti barreessuu akkasuma suuraa irra kaa'u hin dagatinaa jechuudha. Inni ittaanu suggestionii jira. Suggested videoon baay'ee murteessaadha. Kana jechuun fakkeenyaaf nyaata dalagda yoo ta'e wantoota nyaataa wal fakkaatan YouTube'n fidee nama viidiyoo keessan daawwatutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu suggested akka ba'u fakkeenyaaf amma nyaata kanarra haa tokko yeroo irra tuqnee bannu jala isaatti ittaanee waan viidiyoo sanaan wal fakkaatu viidiyoo daawwataa wal fakkaatu jala kana kaa'a YouTube'n achi keessaa kan san caalu yoo argattan irra tuqtanii daawwattu jechuudha. Kanaafuu suggestedidha yoo viidiyoon keessan daawwatames baay'ee bareeda. Kanaafuu wantoota namoonni baay'ee vaariyaalii bahanii jiraniin wal fakkeessaa walitti dhiheessaa dalagaa akka inni gara sanaan dhufee viidiyoon sun ilaalamu jechuudha. Kanaafuu suggested yeroo namni viidiyoo tokko ilaalu akka inni dhufee keessanis jalatti bahu isiniif godha view agarsiisa. Inni kaan browser feature jedhama. Browser featureii kanarrattis baay'ee bareechitanii dalaguu qabdu. Browser featurein hundaa ol osoo bareechee guddaa ta'e jaallatamaadha. Maaliif YouTube irra namni takka yeroo YouTube irra seentan jechuudha. YouTube'n akka kaartaatti bowwozuudhaan viidiyoolee namaa kana kan isin subscribe gootan kan isin hin goones hoomii kanarra fidee kaa'a. Kanaafuu viidiyoo kurnan yookaan
15 jalqabaa keessa gaddeemuudha yeroo ilaaltan ka suuraan bareedaan irra taahee jiru tuqa namni baay'een mata duree bareedaa kan qabu akkasuma suuraa bareedaan irra taahee jiru irra tuqa waan ta'eef suuraa keessan bareechitanii irra kaa'uu qabdu mata duree bareedaa irra kaa'uu qabdu jechuudha. Hoomii kanarra kan dhufu sirba yeroo mara daawwattu yoo ta'e wantoonni sirbaan wal qabatan martinu hoomii irra isinii dhufu ka achi keessaa bareedaa ta'e daawwattu jechuudha. Yeroo mara geemii daawwattu yoo ta'e geemii bareedaa achi keessaa kolleetti gootanii daawwattu. Amma chaanaalii kana narra fidee jira. Garuu yeroo irra tuqu subscribe hin goone. Maaliif? Waan wantoota naannoo kanaa ilaalaa jiruuf waan naannoo sanaan afaan sanaan wal qabatee jiru naaf fide. Kanaafuu yeroo waa dalaydan suuraa bareedaa irra kaa'uu hin dagatina, mata duree bareedaa itti barreessuu hin dagatina jechuudha. Akka namni yeroo viidiyoo keessan arge viidiyoo 15 jiran keessa akka keessan filatee irra tuqamuuf irratti dalaguu qabdu jechuudha. Kanaafuu suuraa bareedaa irra kaa'uu qabdu mata duree bareedaa nama hawwatu namni yeroo YouTube irra galee waan namni sun daawwataa jiruun fidee itti agarsiisa waan ta'eef YouTubein browser feature baay'ee bareedaadha. Akka subscribe isiniif galcha, views isiniif galcha. Suuraa bareechuu qabdu, mata duree bareechuu qabdu. Kanaaf immoo channel page waan jedhamu jira itti aanee. Channel page keessanirra akka namni dhufu gochuu danda'uu qabdu. Kana jechuun maal inni beekamtii argachuu qabdu jechuudha. YouTube searchiidhaan akka namni viidiyoo keessan argu akkasuma namni maqaa keessanii searchii godheessa ta'u channel page keessanirra seenee video mata duree jedhu jala isa ta'u playlist jala isa ta'u seenee daawwate taanaan channel page irraa daawwate jedhee galmeessa jedhu jechuudha. YouTubein searchiidhaan arginaan searchiidhaan browser feature home irratti YouTubein itti fidee itti gammadee namni sun irra tuqee daawwate taanaan browser featureidhaan suggestedidhaan taanaan immoo wantoota waan ta'e daawwataa jalatti dhufnaan yoo irra tuqee suggestedidhaan daawwate jechuudha. Kanaafuu garuma hundaanuu maalinni keywordii bareedaa gochuu qabdu. Suggested video akka ta'u suuraa babbareedaa browseris akka ta'u suuraa babbareedaa irra kaa'uu qabdu waan nama hawwatu waan gabaabaa fi ifaa ta'e itti barreessuu qabdu mata duree viidiyoo keessanitti akkasuma irratti qo'annaa gochuu qabdu namni waa maal barbaada maal searchii godha isa jedhu irratti xiyyeeffachuu qabdu. YouTube search suggested video browser feature channel page kana irratti bareechitanii xiyyeeffatanii irratti dalaguu qabdu jechuudha. Tokkoon jara ifa baasee bareecha viidiyoo sirriitti isinii qabadhee nu dhufa. Maaliif arfan jaraan bakka takkatti isiniif fide waan ta'eef xiqqoosi sa'aan ni dheerata waan ta'eef kanaafuu haala kanaan sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko waliin haa ilaallu. Viidiyoon tokko viiwunsaa gadi bu'ee taanaan maal gochuu qabdu akka viiwunsaa ka'u mallattoo qalamaa tuqxu sanaan booda mata duree itti sirreessuu qabdu. Mata dureen isaa hin taane taanaan mata duree nama hawwatu, descriptionii hin taane taanaan descriptionii isaa descriptionii searchiidhaan bahuu danda'u, suuraan irra kaa'amee jiru hin taane taanaan irra deebitanii achumatti mallattoo qalamaa tuquudhaan change ka jiru tuquudhaan suuraa bareedaa suuraa nama hawwachuu danda'u irratti jijjiiruu danda'uu qabdu. Akkasuma more kajiru more option tuquudhaan taagii adda addaa itti gochuu qabdu. Kaataagorii viidiyoo keessaniin wal fakkaatu itti gochuu qabdu jechuudha. Hakkiyya barumsa kanaaf educationiidha jechuudha. Akkuma sana wantoota wal dalagaa jirtanii waan wal fakkaatu itti gochuu qabdu akka viewinsa ka duraan du'es ol kahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wantoota arfan kana irratti xiyyeeffadha. Wantoota arfan kana tokkoon jara sirriitti bareechee bal'inaanis isinii qabadhee ni dhufa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha itti fayyadama. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.